تسقبي متى فتات ترتامي ما فتات شو باتلي باكو ما فتات فتات ديمنا را ما جرونا تقول تريس نما قدا إرّا كبوي إناري فاتين كلمة حالة فادام فودتي كلمة ونيتيا فادام فودتي كلمة ونيتيا وقيسي جاء Gurbaan baacaan namni jaamu haagartee shee aamii biroo irratti guyyaa leengaddaa suuraa akkana osoo isin as tetteessanii uummanni makiinaa guuttatee irreecha dhaqaa irra sheeltanii jedhee lola labsee jedhee waan ishee aamiin biroodhaa hin jedhu hunda barreessee maxxansee jechuudha. Namni kun nama gosaati. Nama gosaa ta'uu fi ta'uu dhabuusaa akka ajandaa namaa uumuu kanaan beekamaa jira. Maaliif nama inni magaalaa isaaf ammoo waan kana gurguratudha. Magaalatti gurguratu jira. Waan kana isaaf gurguratu jira malee isaaf magaala. Ajandaa kana nama baasuun isaaf magaaladha. Sigalee ta'uu danda'a. Beebii waan inni irra dhaabbatee waan kana gartee gochuu danda'e ajandaa kana uumuudhaa ta'uu gartee waan biraati ta'uu beekna. Gartee namni miseensa laa ilaaha illallah jala waliin jirru osoo isin as tetteessanii imaamotiin inni nu qabaanu warra imaamaati. Kana kan inni amma fuudhee lola labsee irra shantanii jee waan baabaan ishee miidhagina hin jeenuta jedhee dabarsee jechuudha. Wallaanummaa kana geessu kana rabbi gartee isin gargaaru isin jenna. Baacaa jedhanii maqaan isaa. Amma tana kuni gartee ajandaa yookaan karaa waan isaanii tolfachuu yoo taate malee waan bu'aa qaba. Obboleessa fayyaa. Adeeroo fayyaa. Wanni kun sin fayyadu. Ajandaa baaste khalaas. Hanga baastu baastee mi gurgurattee namni sirraa bitee mi. Mee wanti baatu lallaqa. Uummanni sirraa bituu baatee waa gartee waan si godhuuf hin laala. Garuu immoo waa baashee miidhagoo tuttuquu tirees nama guddaa irraa gabbu'i. Hin ariifatin. Fakkeenyaaf abbaan fedhee amantii isaa irratti beeki dubbachuun amantii isaatiif dhaamsa dabarsuuf uummata amantichaatiif dhaamsa dabarsuuf uummata amanticha saniitiif dhaamsa dabarsuuf dirqama isaati. Dirqama amantii isaatiitu isa ajajaa bara. Kana ni walaalte amantii isaatiitu isa ajajaa. Ani muslima jecha maqaa muslimaa baadhataa wanta amantii muslimaa faallessu tokko yoo hin himin cal jedhee yoo ilaalu taate irraa gaafatama bara amantii isaa irraa gaafatte. Kanammoo wallaaluun sirra hin jirtu. Kanaafuu wanti kuni amma fakkeenyaaf beenlee ortodoksii akkasuma warri kiristaanaa isaaniin yoo ta'e wanta amantii isaanii faallessu yoo arganii irraanii dubbatan jechuudha. Musliima qofa osoo hin ta'in isaaniin amantiileen biraatu wanta amantii isaanii faallessu yoo argan irraa dubbatan. Kuni mirga amantii ofii irraa dubbachuu seera amantichaa irraa si gaafachiisu waan qabaatuuf irraa dubbataa jechuudha. Garuu amantiin si ajaja. Akka amantii si ajajachuu bulu malee maqaa amantichaa baadhattee ani musliima jettee gartee waa jechuun jiru jechuudha. Baabaa sheemiru nama jabaa nama gartee sodaa takka malee sodaa rabbii tokkicha qofa kan hin sodaatu. Sodaa tokko maletti waan himuu barbaadu san himuu dhaabuu kan himu jechuudha. Mee fakkeenyaaf sheekotuma biraatu warroota sheeka jaanii imaama matarraa haatanii deemaa kanan isaanuma kanaafuu waan dhaabuu qaba. Sheekummaan imaama matarra haattee ariita dheeressitee deemuudhaa miti. Sheekummaan akka shee Amiin biroodhaa akka shee Musaa Suwaala akka shee Atumtuun akka shee Muhammad Shaata. Muhammad Shaata Bashaata Dullee faadha. Sheekotee kana kana sheekummaan yoo taate akka sheekotee kana kanatti deema. Imaama matarra haattee ariita maqarsitee sheeka jettee rabbi shee Musaa dandeessaa rabbiin keessaa fi gubbaa keessa argaa bara. Waan itti hojjetu jirtu waan keessattuu sheekota barana ni akkasumatti dhiisa. Waan isaanitti jiran rabbumaa beeka. Maaliif jennaan maqaa sheekaa wanti isaan hojjetaa jiran immoo rabbumaa isaa. Garuu alaa gulyaa iccitii teenya baase gurbaan kun akkanaan hin jenne warri sheekota sheeka kun hin jiru. Sheeka jechuun afaan Arabaati. Afaan Oromootiin immoo barsiisaa jechuudha. Yookaan nama waa barsiisu tokkotti akkas jechi ustaaza ijoolleen jecha barsiisaa jiruudhaan wal qabataa jechuudha. Si malee kanaaf waan dilasa maraatii miti jechuudha. Ammaasis namni quraana takka aliif ba'aa ta'eedhaaf sheekan ta'u. Sheekummaa seera guuttatee seerri ittiin inni sheekummaa isaa fudhatuutu jira malee akkamatti sheeka ta'uudhaaf jechuudha. Gara biraatiin yaasuu birra miyyuma tana yoo diigde maal qaba yaasu miyyuma tana barra hiraan arguutan
Mee amma biraan geddee mi'oota mataa uwwistee gisee kana gootu mee bakka hundatti sa'iitilleen asiisin fudhachee gara gaggachaa atilleen asiisin fudhattee gara gaggachita atilleen asii biraan geddee gara gaggachita sa'iitis asiin fudhachee asii gara gaggachaa mi'oota na yaa dhiyootan maal dhibne yaa ay yaa ayu rabbi isaa gargaaru maal siin godhan maal siin godhan ammaan tana biraan geedha jee sa'iidoon qalabatii sitti haay malee si fuudhuun deemu jee naam jeene akkasitti akkuma viidiyoo jalqaba irratti argina sanii biraan gee kana irratti hojjete mee viidiyoo tana ilaaleeti walitti deemnaan. Hanga dhumaatti waliin tura. Tasgabbaa'ii. Tasgabbaa'ii miti fixattee hirtaami. Maal? Koo fixachuu baattee libba akkuma fixattutti fixadhu deemnarra. Deemnarra. Mammoo jiruu namaa keessa seentee maaltu si boorca? Maaliif maal nuti si galche qoy? Maaf jiruu kee hin jiraattu ati? Jiruu kee maal jiraatu? Ayyuu ni jira dhabara. Oduu achi keessaa fidaa as fidaa maaliif walitti nu naqqa? Miti ayyuu. Miti. Maaltu si galche hin jedhe barbaqa? Ayyuu. Finfinnee Adaamaa dirasi oduu kanuma natti mufa achi dhuftee? Ayyuu dhaggeeffadhu. Sayid jechuun obboleessa kiyya bara. Obboleessa kiyya saahiba kiyya. Abbaa manaa kiyyaanaaf immoo. Naaf gala. Garuu ni kan godhanne kaa. Ni kan godhanne bara. Maaltu si galche? Ati gaammaan dalaala kanatti yaasuun Sayidoon dhaggeessaa. Si mareegaa? Nama marate haala gala. kanaan jechuudha. Jechuun Ati miti. waan taateef. Gaayis garuu akkanatti daawwatanaa isin jedha. Gara biraati mee viidiyoo jaalalaa fakkeenyaaf mee warroonni jaalalaan yeroo baay'ee gartee ni argina sooshaal miidiyaa kanarratti dirqama gootan kun as gamana achi dirqama gootaniitu haa gootan akka warra haatan ni agarra. Mee viidiyoolee akkas akkasii haaraan tana kan qabanneetu isin illee jirra. Mee viidiyoo tana isinis namoonni tokko irraa waan tokko keessaa fudhattan jedhee yaada. Mee waliin hanga dhumatti haalaan. Sirraa hin miidhamee hin harkanne fayyada. Dhuunfaadhaan fudhattee galma onneetiyyaa. Dhuunfaadhaan fudhattee galma onneetiyyaa. Ogeessi jaalalaa barsiinaa fi sabee. Kottuunaa wallaanii allalaa dadhabee. Kottuunaa wallaanii allalaa dadhabee. Yeroodhaaf jireenyi siin gargar na baase. Addaa yaada keetii obseetiin liqimse. Addaa yaada keetii garatti liqimse. Yaada jaalalaa fi jiru qophumaadha. Kan harkeetu beekaa gadarkaa isiidha. Kan harkeetu beekaa gadarkaa isiidha. Hanga muraasaati kan nuti irraa isin agarsiisne garuu hanga kana garuu isinis waan irraa fudhatan jedhee fi jidduu murree isin tifne jechuudha. Viidiyoo osoo hajaalattu jala fiitu hasi jaalattu hin dhabine. An reedi mane hanga viidiyoo biraatti wal deemnu turtii gaarii isin jedha.